Kun sagantaa michuu waldaa beeksisaa fi maxxansa Coqorsaan qophaa'ee isinii dhiyaatudha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenya har'aa keessatti gamtaa sana keessatti murataa ta'uudhaan waggaa baay'ee hojjedheera. Federeeshinii maatis qaba waaqayyoon hagalatu ijoolleewwan lama qaba ni hangafi ilma amma yuunivarsiitii galee baraa jira. Lammaffaan immoo durbeedha, isheenis yuunivarsiitii baraa jirti. Ijoolleen koos mallattoo beeku. Maatii keessattis haadha manaa koo ijoollee koo wajjin mallattooti walii galla. Rakkoonis hin jiru. Ijoolleen mallattoo waan beekaniif firoonni keenya ollaan keenya yommuu dhufani ijoolleen nuuf hiiku. Kanaaf rakkoon hin jiru. Kanaaf waaqayyo guddaa galateeffachuu barbaanna. Maatiin keenya nagaadhaan gammachuudhaan hin jiraanna. Haati manaa koos isheen naga'u. Isheenis dubbachuu hin dandeessi. Garuu akkuma koo isheenis isheen naga'u. Isheenis haati manaa kun ibsatti isheen naga'u kan dafeedha. Lachuun keenya wajjin mana keessatti jiraachuudhaaf walii galuudhaaf mallattoo fudhanna waan fayyadamu. Mana keessatti ijoollee yommuu guddisnu rakkoon baay'een nurra hin geenye. Ijoollee yommuu xinnoo yommuu ta'ani halkan haadha manaa koof ana gidduu raafu halkan ijoolleen bo'an beekuu hin dandeenye. Harka isaanii miila isaanii dhidhiitamu. Kanaaf ijoolleen rakkina isaanii beekuu hin dandeenye. Ijoolleen halkan fincaan yookiis waan adda addaa beelaan beekuu hin dandeenya. Isatti dabalee immoo odeettiin koo xinnoon nu biraa turte. Kanaaf rakkina baay'ee nurra hin geenye. Ijoollee keenyas dubbachuu dandeenyeerra. Ijoolleen har'a guddatanii nama guddaa waan ta'aniif haati manaa koos anis rakkoo hin qabnu. Isin mallattoo kana akkamitti barattan eessatti barattan? Mallattoo amma yuunivarsiitii fixeetti Asmaraatti baay'ee hin beekun ture. Yeroon yuunivarsiitii Asmaraa baraa ture mallattoo xinnoo bulchaan beeka ture. Sababni isaa immoo ani kan guddadhe warra gurra isaanii dhaga'u wajjin waan ta'eef. Isa booda garuu barbaade namoonni gurra isaanii nageenye gamtaa
gamtaa qabu achi dhaqee miseensa ergan galee booda gooqa malattu miseensotaa baruu danda'eera. Gooqa malattu sirriitti ergan beekte booda gamtaa namoota dursaanii nageenye galuudhaaf achi keessatti durataa ta'uudhaaf waggaa baay'ee hojjeteera. Itti dabalee immoo federeeshinii namoota miidhama qaama Itoophiyaa keessatti pireezidentii ta'uudhaan waggaa baay'ee hojjeteera. Kanaafuu namoota miidhama qaama wajjin baay'ee hojjechaa tureera. Baay'ee galatoomaa ani isin yeroo dheeraadhaaf isin beekaa mootummaa guddaa qabdu namoota qaamaan qaban waliin baay'ee hojjettanii jirtu. Miidhamni keessan miidhamni maaltu waa'ee namoota miidhama qaamaa adda addaa maal miidhamni isin gaddisiise yookaan isin gammachiise namoota miidhama qaamaatiin yommuu hojjetaa ture mirga keenya argachuudhaaf baay'ee mootummaatiin wajjin dubbachaa ture. Mirga keessaa baay'een kan deebifame jira. Mootummaan namoonni miidhama qaama jireenyi isaanii akka fooyya'uuf seera adda addaa baasuu danda'eera. Namoonni miidhama qaama hojii galanii namoota adda biraatiin walqixxeetti carraa akka argataniif baay'ee hojjetaa ture. Kana keessatti waan baay'ee deebii arganneera, garuu waan baay'ee dhimma hin hafa. Namoonni miidhama qaama rakkanni isaanii barumsa hin qaban, hojii galuu hin danda'an, irraanfatamu. Uummatni bal'aan ilaalchi isaanii baay'isa miti. Namoonni miidhama qaama dhala namaa waan ta'aniif mirga akka argataniif walqixxeedhaan gammachuudhaan akka jiraataniif hundi keenya gargaaru nu barbaachisa. Namoonni miidhama qaama gamtaa adda addaa qabu. Gamtaa namoota fuula isaanii hin dhageenye, kan iji isaanii hin agarre, harka yookiin miila isaanii yookiin qaama isaanii rakkoo kan qabu namoota adda addaa jiru. Namooti kun baay'een isaanii rakkina keessa jiru, baay'ee hiyyeessa. Kanaafuu gargaaru deeggaruu nu barbaachisa. Yeroo wajjin hojjennu namoota miidhama qaama kan qaban adda addaatiin wajjin itti walitti qabamne yommuu hojjennu baay'isa ture. Mootummaa fuuldura danne yommuu dubbannu mootummaan ulagaa ture. Kanaafuu jijjiirama godhaa ture, garuu baay'ee tafa
baay'ee hojjechuun nurra gala. Amma immoo baay'ee ijoolleen kan gurra hin dhageenye kan ijaan isaanii nagala kan miidhama qamaa kan qaban baay'ee amma jiru. Kanaaf gaanfadhu digachuu hin qabnu halkanii guyyaa hojjechuu jireenya isaanii fooyyessu nurra jira. Gamtoonni namoota miidhama qamaa rakkina baay'ee qabu. Nama baree hin qabani, horii hin qabani, biiroo lafa hojjetanii hin qabani. Baay'ee rakkina keessa jiru. Mootummoonni Itoophiyaa ilaalchisa kennuufii hin barbaachisa. Wajjin wal taane immoo hojjennu rakkina keenya balleessuuf humna taane ture. Amma taanes wajjin hojjechaa jirra. Garuu gargaaruu barbaachisa. Nu bira dhaabachuu barbaachisa. Kuni eessaadhinne biyya keessatti dhalanne mirga qabna. Kanaaf saba bal'aaf mootummaadhaaf ani ergaa kana argu kana moo ilaalaa nu gargaara. Waldaan adda addaa namoota dhageettii hin qabne Itoophiyaa keessa jiru. Waldaa namoota gurra hin dhageenye Itoophiyaa adda addaa jiru. Ani immoo waggaa 10 kan darbe Sinsa koti wajjin kan jedhamu waldaa dhaabeen ture. Waldaan kuni ijoollee gurra isaanii hin dhageenye barumsa fixanii hojii kan dhaban walitti qabne hojii adda addaa akka galaniif leenjisa kennineef, horii kennineef deebi'anii akka dhaabatan gochaa ture. Magaalota Itoophiyaa adda addaatti kana hojjechaa ture. Magaalota kana keessatti Sabbataa, Bifooftuu, Adaamaa keessatti, Oromiyaa keessatti ijoollee walitti qabne miidhagina mana miidhaginaa banneef dhiironni rifeensa kan miidhagsan, durbeen immoo shurrubbaa kan na'an mana adda addaa banneeraaf. Isaan kaan immoo mana nyaataa bananii akka daldalaniif gargaareerra. Oromiyaa keessatti bichaa miti, Finfinnee keessatti hojii kana fakkaatu hojjenneerra. Hawaasaattis, Shaashamannee, Hosaayinaa, Maqalee, Baahir Daar, Dassee kan kana fakkaatan magaalota Itoophiyaa keessatti hojii kana fakkaatu hojjenneerra. Gamtaan kun afaan Faranjiin DDIA Development and Information Association kan jedhamudha. Namoota gurra hin dhageenye misooma keessatti akka tarkaanfii fudhataniif kan gargaarudha. Isa dabalee
mana barumsaa keessatti ijoolleen kutaa tokko amma afuritti kan baran piroojeektii bannee gargaaraa jirra. Adaamaa keessatti gadaa kiiloolee kan jedhamu mana barumsaa keessatti piroojeektii kana hojjetaa jirra. Addis Ababaa keessatti mana barumsaa 4 Hawaasa, Adawaa, Marawi kan jedhamu Bahar Dar mana barumsaa 8 keessatti hojii hojjechaa jira. Kaayyoon isaa immoo maali? Ijoolleen kutaa tokko amma 4tti kan jiran barumsa sirriitti akka baraniif deeggarsa goona. Waqa afaan malattu afaan 4 hiiknee kitaaba qopheessineerra. Kitaabni kun afaan Ingilizii, afaan Amaaraa, afaan Tigiree fi afaan Oromoon kan qophaa'edha. Afaan 4 qaba. Waqa malattuu qaba. Kanaaf ijoolleen waqa malattuu baruu hin danda'u. Lammaffaa afaan adda addaa 4 kan ta'an afaan Oromoo dabalee baruu hin danda'u. Kitaaba akkasii jalqabee amma kan hojjetamedha. Hin dawwatu. Kanaaf ijoollee kan gargaara jirni yaadna viidiyoodhaan masaaf ijoolleen kitaaba ijoolleen ittiin baraa jiran viidiyoodhaan qopheessine mana barumsaa irratti kennineera. Kanaaf ijoollee gargaarsa gochuudhaaf hojii hojjechaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa, mootummaan Oromiyaa, mootummaan adda addaa ijoollee akka gargaaraniif gammachina gochaa jirra. Akka mootummaa yookiin hawaasa maatii rakkoo maal qabu yaada keessan kan qabu dabalataan Marat dubbachuu kan barbaadu ijoolleen isaan hin dhageenye rakkinni isaanii maal kan jedhudha. Rakkoon isaanii dhaga'uu waan dhabaniif sababa laatti walii galtee waan dhabaniif abbaaf haadha walisaaf obboleetti ollaa wajjin dubbachuu hin danda'an. Ijoolleen xinnoo yookiin gara haadha isaaniitti yommuu dhalatan isaan kan hin dhageenye rakkoo baay'ee qabu. Rakkoon kun walii galtee dhabu. Warra isaanii maatii isaaniitiin waliin galan ollaa isaanii naannoo isaanii wajjin waliin jiraatu cimaa. Kan ammoo furuun akkamii qofaa maatii waqa malattuu baruun barbaachisa. Abbaan, haati, obboleetti waqa malattuu baruu barbaachisa. Mana barumsaa yommuu deeman barsiisota waqa malattuu baruu barbaachisa. Mootummaan barsiisota waqa malattuutiin leenjisuu kennuun barbaachisa. Ijoolleen gara mana barumsaa yommuu deeman waqa malattuu baruu baay'ee barbaachisa. Waqa malattuu erga baranii booda
baruu hin danda'u. Ijoollee warra bura dhaqan warra garbuu dhaqan walii galuu hin danda'u. Ooqa malattuu ijoollee hiriyaa warra dhaqa'uun barsiisuu hin barbaachisa. Ijoolleen dur isaanii hin dhaqeenye rakkinni isaanii dhaga'uu dhabuuf dubbachuu dhabuudha malee hojjetuu hin danda'u. Baruu hin danda'u. Sammuun isaanii naqaan fiiguu hin danda'u. Wanto rakkoon qaban rakkoon isaanii mallattoo dhabuudha. Kanaafuu sabii bal'aan ijoollee kana gargaaruu barbaade yookaan mallattoo fudhachuu barate bayeessa namoota rakkatan rakkoon irra ga'e gargaartu waaqa biratti bayeessa. Lafarratti bitamti waaqarratti baay'isa kan nu konnudha. Kanaafuu inni keenya ijoollee kana gargaaru barbaachisa. Maatii bichaa miti. Ishee yookiin isa bichaa miti. Bu'aa miti. Hundi keenya gargaaru. Hundi keenya deeggaru nu barbaachisa. Erga waaqa malattuu baranii booda dan mana barumsaa paling sainsi raga afaan Inggris mau ada baru nandau amalan tur kabaran afaan apa ada baru nandau investigar nandau wadi rumah wadi sibila wadi nandau waktu wan tetap sisun jauh, tapi nukuni wali ganti dah, tuan setiap lupa wali ganti dah, afan batu ruan dah kau dah dapu male, lakin ada mesti, wal gargar, wal dakau, paisa, karena fudurat mutman, namu kami dah makamaf, jole berusaha lagi, ilah sekarang memperbaiki Buri jettu isin raawuni fayyadamaa hin qaban jettu barbaachisu. Ijoolleen burisaan hin dhageenye akkuma nama adda biraa jedhanii baranii biyya isaanii jijjiirsu biyya isaanii gargaaruu hin danda'u. Kanaaf ijaan nagaa irraa buraanis dhageenye kuni hin kaadamu. Kan intane lah. Now, kalau fudurat, wajib arka, wal kaban ni, wajib luar baca sah. Burunan, pergi kuda, burunan, sabut, balak apa? Karena daerah magaru, jualan urusan ini begini, bagi, lalu tak jelas kaju, jualan kena mani kan gargaru. Mutman, lihat akan nu wam jangan dapat sah, bayi singgah itu pada rumah teh. Marat, baju kan berbat, jodoh, nisan ini lagi, lagi nisan, marat kan jadi rapon san, kau wanda banyak, sabab lagi, wadi kerja wanda banyak, abah ada, boleh sapu boleh, boleh lawati, buat pundan dan Jolen, Tino, Goki, Gara ada santi yang mudalatan, urusan kan naging rapo pagi kapun, rapong kuni, wali ganti rapo, walasan mati saniti, waling galan, ulasan, nanu sani oti, wali jirat.
Tijama. Kanamu furun akami ofa mati wo kamala tu barbati sa aban hat obodes wo kamala tu barbati sa mana baru saya muda man bersih tu wo kamala tu barbati sa wo teman bersih sota wo kamala tu denji bukan barbati sa Tolen gara mana baru saya muda man wo kamala tu baru bayi barbati sa wo kamala tu kabare di boda baru ndendo Tolen wana kurang kan wana kurang ada wali kan ndendo wo kamala tu Tolen kriya wana ada kauni bersih barbati sa Tolen perusahaan ini lekin saat kau dapat batu dapat ramai jadi undang baru undang semua saat ini kan figur undang waktu rapun kapan rapun saat ini mana tu rapun kadafu sabi balan Tolen kan terkaru barbati wo kamala tu turatu barat baesa namuta rakatan rakun rakai garbat waka berat ura baesa barat bicamti wakarat baesa kanu kanafu indikenya Tolen kana karkaru barbati sa mati bicamti je wo kini se bicamti duamti indikenya karkaru indikenya degaru barbati erga wo kamala tu barani boda dan mana baru sapaleni sainsi erga afan inggris mo nada baru nando wo kamala tu kabarani afan abba ada baru nando investigar nando wadi umma wadi sibila wadi nando wan ada sisun jogo lakin nukuni wali ganteda duran akan lupa wali ganteda afan batu ruan daga udah dabu male lakin ada miti wal gargar wal dagaru baisa anafu tarafu durat mutman mutmi da makama dole busai natin ilal sakam barbati fa bori de sindaw kumi faya jamain kaban de barbati dan perusahaan ini akuman nama ada beda dan barang biasaan dijir biasaan terkarun dan dong nah jangan agak daerah kurang segini nah ini kadang kan internet nah karena futurat wajib harga wal kaban nih wajib luar baca sah Romean dia juga Romean sabot bala kapa tanah pak gero magaru julen kursani negeni bagi lalu tak kelas tadi julen kana mani tanggal baru mot mana lihat akakanu wam nanda barsa bagi singgale terfata Galatoma.
namoota miidhama dhageettii qaban. Namoonni kun sagalee sadarkaa adda addaa gurraan dhaga'anii ergaa isaa guutuu adda baasuun hiika itti kennuu irratti miidhama kan qabanidha. Namoonni kun iddoo gurraan fayyadamanii dhaggeeffachuu fi afaaniin fayyadamanii dubbachuun waliigaluu qaama isaanii biraan bakka buusuun ijaan dhaggeeffatanii harkaan dubbatu. Kun immoo fedhii addaa akka qabaatan isaan taasisee jira. Raaf xumureerraa haga torbaniititti nagaan nu tura. Galatooma.